Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Muhammad Tusaa jedhama. England Oromo Community Association kan jedhu kana gubbaa'ee sagantaa barnoota afaan Oromoo onlaayinii kan kennamu eh, torbaan dhufurraa jalqabuuf deemna. Kana isin beeksisuu jirra. Sagantaan kun kaayyoon isaa ijoollee lafa alaatti dhalattee afaan Oromoo hin dubbanne, kan dubbisuu hin dandeenye, kan ittiin barreessuu hin dandeenye ittiin gargaaruudha. Ijoolleen tunniin akka afaan ofii irraa dagatanii duubatti hin hafne maatii gargaaruudha. Isaanillee gargaaruudha. Kanaaf ijoolleen umrii isaanii kamuu haa ta'u, ijoolleen umriin isaanii sadarkaa barnootaa gaheetiin jedhe cuftuu keessaa qooda fudhachuu danda'anii maatii gargaaruudhaaf jechuudha. Bakka feetanuu yoo jiraattan manni keenya lafa yoo jiraate akka irraa qooda fudhatu akka jedhuuf. Kan biraallee namoonni gurguddaan afaan Oromoo utuu hin baratin carraa argatee baratee ittiin barreessuu hin dandeenye ammoo hawwii qabu akka irraa baratuu fi akka laafatti akka baratuu danda'u abbaan fedhe umrii fedhe innaa qabaate. Namoonni gariin afaan Oromoo baratanii qubee utuu hin sirreeffanne hojii adda addaa argatanii bakka adda addaatti waajjira adda addaa keessa utuma dalaganuyyuu qubee isaanii jalaa keessaa hanqataa guutanii barreessuu hin danda'anii takkiin ka dheeratu hin gabaabsanii yookaan hin jajjabeessanii bakka jabaatu hin malletti akkasitti wal keessa jalaa qabatu irraa sirreeffachuu yoo barbaadeetiin jedhe yeroo gabaabaa keessatti qulqullatee hojii isaa tartiibaan oofachuu akka danda'u akka irraa qooda fudhatu. Ammallee haawwatiin yookaan dubartoonni teenna ilmaanii waliin mana isaanii ka oolan yeroo isaanii gabaabaa fudhatanii viidiyoo kenna ka barumsaa kana yuutuubii kenna qabnaa feesbuukii kana jala innaa dhuftanii jettan akkuma laafatti agartanii yeroo boqonnaa keessanii daqiiqaa gabaabduu fudhattanii laaltanii irra deebitanii akkasitti irraa barachuu akka dandeettanitti gaggabaabsinee isin dhiyeessine jechuudha. Bakkuma feetan yoo jiraattan biyya Yuroopi jiraadhaa, Ameerikaa jiraadhaa, Awustiraaliyaa bakkuma feetan jiraadhaa. Isin gargaaraa kan jedhu qabna. Akka irraa yoo argitanii jettan viidiyoo kenna kana sagantaa kenna kana agartaa akka walii dabarsitanillee isin gaafanna jechuudha. Gara biraatiin warra aanjaa hin qabne aanjaa ijoollee ofii barumsa idilee biraa barsiisanii kana yeroo itti qabaatanii bakka manni barumsaa afaan Oromoo itti banamee itti geeffatanii barsiifatan hin jiru. Aanjaan kun hin jiru jechuudha. Ammallee maatiin kun hojii qabaa aanjaa adda addaatti hin jirre rakkoo qabanii. Kanaaf akkuma laafootti yeroo boqonnaa isaanii ilmaan isaanii gargaaranii ofiillee of gargaaranii abbaa haatillee waliin barachuu hin danda'u. Warri afaan kana barreessuu hin dandeenye ijoollee illee barsiisaa ofumaa waliin barataa akka laafootti onnaa jara deemtanii jettanii yeroo gabaabduu keessan barattanii kan jedhu abdii qabna. Kan biraalleen akka kaayyootti maalinni afaan keenya kana tissuu namni aadaa ofii tiffachuu afaan ofii tiffachuun ijoollee xixiqqoo tana dabarsuudha. Akkuma agartee diinii ofii tiffatanii deeman yookaan amantii ofii qajeelan tiffatan afaan ofii kana tissanii ijoollee ofiitti dabarsuun kaayyoo keenya keessaa isa tokko jechuudha. Isa guddaadha. Bakkuma jirtanitti ijoollee teessan akka afaan ofii kana tiffattu, akka guddiftu, akka aadaa ofii beektu, akka afaan ofii beektu, ittiin barreessuu, ittiin dubbisuu, dubbachuu akka danda'an akka gootan akka laafatti akka isin gargaaruuf kunillee kan jedhu. Sagantaan keenya torbaanii guyyaa tokko guyyaa dilbataati. Rikoordii goone yookaan galmee keessatti goone isinii gadhiifna. Yuutuubii keenyaaf feesbuukii keenya jala innaa deemtanii jettan hin argattanii akkasitti akka hordoftanii isiniin jenna. Waan barbaachisaa ta'e dhawaataan isin beeksisaa deemna jechuudha. Ammaaf kanuma sagantaa gammachuuti baga gammaddanii isiniin jenna. Lafarratti mana kiraa fudhatanii yookaan bakka wayii banatanii barsiisuun baay'ee ulfaata waan ta'eef karaa kanatti deebifnee jirra jechuudha. Keessattuu warri Ingilaand keessa jirtan biyya UK keessa jirtan akka irraa qooda fudhattan abdii qabna. Kun nunillee inuma gargaara nama martuu akka keessaa irraa qooda fudhattan yaamicha isinii goona jechuudha. Galatooma.